السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كم زرتو كبزمتو تا إلمان رومو الدنيا كنا هندا إرت أرجمتنا جتون كيسانين أولو إني سمعت تاني أسبرتي وانتو تتوكو توكو كوبي فدنجرا أسبرت أكو ماغرتاني كوني كاروتي دا أسيبتي أنكباتي توبيان فيدا ما أفوكادو دا kuni mo coconut oil da inni akkuma gartanii asitti kaarotii qaba asitti mo zaytuni qaba asitti mo zayti mata zayti nyaataan qaba asitti mo zayti coconut oil qaba kan rifeensa Itoophiyaati kuni mo kunis avocado da kunis mo zayti Itoophiyaati jechuudha sana booda kuni kaarotii da kaarotii kana asitti naqna jechuudha sana booda zayti zaytuni itti naqna lafumatti jechuudha sana booda zayti nyaataa zayti makanarraa yoo ta'u itti godha jechuudha kunu akkuma agartan kana ani sirriitti ho'isaa jira sirriitti jechuudha isin haga isin ga'u godhachuu dandeessu ani waan ji'a tokkoof naaga yeroo tokkoon ifadha jechuudha amma kuni kaarotii zaytuunii fi zayti nyaatatu jechuudha kanaasitti ho'aa jiru jechuudha sana booda amma erga inni sirriitti ho'e booda jechuudha irraa dhaamsa jechuudha akkanumatti daqiiqaa muraasaaf jechuudha haaqabanaa'u kuno akkuma argitanii san ho'isee geessa jira jechuudha zaytuunii fi kaarotii fi zayti nyaataa sana asitti immoo agartan kun avokaadoodha dura isinitti agarsiisee ture kun immoo coconut oilidha sana booda jechuudha zaytiidhuma kaarotii fi wanti ho'aa sanitti kana ni naqaa sana booda jechuudha ooma saniitiin kun keessatti baqa jechuudha hedduu tokko namni rifeensa keessan isin jabaatuuf rifeensa keessan hedduu tokko gaariidha itti fayyadama rifeensi keessan keessattuu warri xarafni yookiin caafi rifeensa keessan isin jala goggogu itti fayyadama isin jedha dirqama zaytiin rifeensa keessanii yookiin coconut oil yookiin immoo avocado ta'uu qabu garuu zayti makamiyyuu yoo fayyadamtan kuno akkuma agartan kana keessatti baqee jira jechuudha baqee jira haa baquu yoo inni qabbanaa'e jechuudha dhimbiibduudhaan dhimbiibna sana booda yeroo barbaanne rifeensa keenya itti fayyadamuu dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyya kanatti aansuudhaani amma wanti isinii dhaamu barbaadu eenyumaayyuu eessumayyuu jiraate jechuudha rifeensa keessanii fi wantoonni yeroo hunda isin godhuu qabdanii rifeensa keessanii caafiin hin goggogaa baay'ee nama rakkisaanis dura akkuma keessan kanatti baay'ee rifeensi kiyya ni caccabaa ni rakkisaa ture jechuudha garuu wantoota kana erga fayyadamuu jalqabee baay'ee jijjiirama qaba qibaatii makamiyyuu akkuma dura isinitti hime jechuudha ani hojjadhee geessee jira kuni ana yeroo ji'a tokkoof na fayyada hundi keessanuu bakka jirtanitti akkanatti akkana gootanii akka itti fayyadamtanii isinii dhaama qibaatii makamiyyuu rifeensa keessaniif yoo fayyadamtanii qibaatii ho'aa ta'uu qaba ho'isaa itti fayyadamaan isiniin jedha akkasumas jaalatamummaa oromootiya wantiin jechuu fedhu yoo jiraate viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe like share gochuun irraanfatina gara kaameraatti yuutuubii fi kaameraatti haarawaa ture dogongora inni qabaadhee na offolchaa isiniin jedha akkana bira dhaabbattanii na jajjabeessitanii na guddifattan abdii qaba baay'ee isin jaalladha bakkuma jirtanitti na jajjabeessitan abdiin qaba
فيديو أرى أسمرت الأبتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا نفترا بين سنجال الأورام.